Ipo. Tik. Kallacha qabsoo uummata Oromooti. Abaa'oo. Hashamaan kafuunee hordoftoota keenya har'as gaaffiif deebii kootiin keessummaa biroo qabadhee dhufee jira. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Biraanuu Juulaadha. Isaan faana turtii taasisaa nu hordofu. Gaaffiin koo jalqabaa isin mataan keessan. Waboon yoo galuudhaa baate torbee lama qofa nuuf laadhaa. Torbee lama booddee wanti waboo jedhamu hin jiraatu. Waboon ni balleessina ni dhabamsiisnaa jettanii baay'ee dhaadattanii turtanii. Dhuguma akka dhaadattan sanatti waboo balleessitanii jirtu. Waraana kana gaggeessuu danda'amu baay'ee ulfaataa. Mee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kana yeroon injifatamuu dadhabe kanatti namoonni maal jedhu? Diinnuun dinqisiifate hin danda'amu kuni jedhe waraanni kun hin danda'amu nu sobdanii waan taanetti nu galchitanii jedhee wanyaataa ture. Waboon akkamittiin injifachuu dadhabame? Saayinsii loltummaadhaa kophatti waan beekaniif tooftaa lolaa kophatti waan beekaniif isaa eenyu dhalaa goota waan ta'aniif. Yeroo waraana gurguddaa gara wabootti ergitanii waboo injifachuu dadhabdan kanatti waraanni kun waraana akkamii akka ta'e hubattu? Jabaadha dhugaa dubbachuudha. Rakkoon sun hundumtuu utuu jiruyyuu jabaadha. Rakkoo san hunda baatee jabaadha. Warri fagoollee allee iccitii waraana kanaa baruu barbaada. Ciminni waboo maalirraa kan ka'e isinitti fakkaata? Ciminni isaa tokko uummata keessaa madde. Burqaan ciminni isaa uummata keessaa madde. Uummanni kun uummata akkamii akka ta'e addunyaan hin beeka. Waboo akkamittiin ibsitu isin? Ibidda keessatti fatanamee ibidda san keessaa gootummaadhaan qabsaa'ee bayetu horatan. Yeroo isin waboo waraanuuf gara sana deemtan waraanni waboo kun maal isiniin jedha? Mo'atamuu waan dandeettaniif harka kennadhaa nuun jedhan. Waraana kana irratti mo'atamuu waan dandeettaniif harka kennadhaa. Waboon hagaluu hidhannoo isaa haa hiikkatu hin barbaachisu gaafa isin jettan sanatti uummanni Oromoo deebiin inni isiniif laate maal ture? Hoo jedhee baddaaf lagaan ba'ee waraana cinaa dhaabbate. Hojjettoonni mootummaa baay'een isaanii gariin hojiirra ari'amaa jiru. Sababni kana ta'aa jiruuf maaliifidha? Abaa'uudha jedhee ari'ame. Sababa adda addaa uumuudhaan ari'aa turan. Dhaaba siyaasaatiin walitti qabanii ari'aa turan. Ilaalchaa walitti qabanii ari'aa turan. Namoonni biyyattiidhaaf waan guddaa hojjechuu danda'an humni barate har'a mana hidhaa jira. Mootummaan kun maaliif namoota kana kan inni hidhaadhaan gadi qabuu barbaadeef? Miqqanyaadha. Nama jabaa hin jaallata. Nama jabaa jala qabu. Nama mul'achuu danda'u, nama ol ba'uu danda'u, nama geggeessuu danda'u, nama fiigarii ta'uu danda'u hin dhoksuu gadi qabu. Uummanni Oromoo yeroo gaaffii mirgaa gaafatee fincila kaasu kanatti waraanni keessan uummata kana maal gochaa jira? Yeroo uummanni fincila kaasu uummata fincila kaasu kana qaweedhaan gadi qabuu barbaadan. Bakka baay'eetti nama ajjeesan. Loltooti mootummaa Itoophiyaa dhalattootaan Oromoo ta'an gocha mootummaan kun waraana isaatiin uummata Oromoo irraan ga'aa jiru kana kan balaaleffatan jiru jedhama. Kun hagam dhugaadha? Mee kana nuuf ibsaa. Qabsaa'aa turan baay'ee qabsaa'aa turanii kan ganee jira, kan ari'amee jira, kan kolaafamee jira. Akkuma uummata keessatti raawwatamu isaa godhamee. Hayyee gaaffiif deebii nu faana taasiftaniif galatoomaa.